waan gochuu dandeenyu dhiifnee biran teenyu karaan ittiin diinii qaddamuu dandeenyu baree diina islaamaa bakkayyuu nageenyu kitaaballee binnee wallaala harka keenyu kunis birdaahwaadha dabarsaa teenyu qadruma dandeenyuun nu kaay rabbalaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan kee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Daawwattoota kabajamoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya isin bira haga'u nagaan keenya isin dhaqqabu jechaa sagantaa yeroo har'aa kana keessa akkaan barbaachiftuu taate fudhannee isinii dhiyaannee inshaallah isinis yoo rabbi jedhee nurraa hirmaattan nurraa qooda fudhattan bakka jirtan maratti daawwattoota keenya mata dureen nuti har'a qabannee jirru seenaa keenya keessaa hammam quba qabdu. Seenaa keenya keessaa hammam quba qabdu yeroo isiniin jennu namni tokko yoo kaleessa hin yaadatin har'a keessa akkatti jiraatu hin beeku. Yoo kaleessa hin yaadatin gara fuulduraatti eessan dhaqa jechuu hin beeku. Namni tokko yoo kaleessa keessatti of barbaade har'a keessatti of argata. Nama har'a keessatti of argateetu bor bakka dhaqu beeka. Seenaan akkaan barbaachisuu ta'uu isii keessatti namni tokko yoo seenaa kaleessaa to'ate malee seenaa gara fuulduraatiif gahee gumaachuu hin danda'u. Kanaa jecha mata duree kana filanne nuti yoo rabbi jedhe inshaallah seenaa kana hunda yoo himuu baanne hunda immoo hin dhiifnu irraa isiniif ibsina hammuma danda'ametti mata duree isaa keessa deddeemneeti keessaa ijoo utubaasii keessaa fuunee funaannee yaada kuufnee baafnee buufnee isiniin keenya nu daawwadhaa isiniin jenna. Egaa kan seenaa kana nu dhiyeessu keessummaan asna biratti argamu Ustaaz Ahmadiin Jabali. Ustaaz Ahmadiin Jabal keemistirii barnoota keemistiriitiin Addis Ababa Yuunivarsiitiidhaa digirii jalqabaatiin yeroo eebbifamee ba'u kan lammaffaatiin akkasuma maastireetii jechuu kooti maastireetiidhaan barnoota filoloojii qormaata barreeffama duraanii keessatti qo'annaa inni godhee ittiin gahee inni ittiin eebbifame keessaayi akkasuma keessatti garuu kana hundarraa shoorri inni har'a taphataa jiru alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galannee haa gahu umrii isaallee rabbiin nu fadheerasu daawwattoota keenya du'aayii nu gootaniif kana yeroo isaanii fi gaafii keenya jalqabnu seenaan maalinni seenaa jechuun maaluma jechuudhaayu yoo har'a keessatti yeroo ammaa kana keessa namni waan ilaalu waan dhaggeeffatuun ala barreeffama irratti barreeffama qorachuu keessatti barreeffama dur eessa ture jechuu keessatti har'a eessa arganna jechuu keessatti namni hattaa isuma barreeffameellee dhaqee bira gahee dubbisuu dhabuun jira gama tokkoon immoo gaheen afaanii shoora guddaa taphatee jira. Gahee afaanii yeroo jennu yoo ka'ee afaan Amaariffaa qofaan kan barreeffamu ta'e namni afaan Amaariffaa quba hin qabne gahee dubbisuu isaa waan afaan Oromoffaatiin baay'ee qopheeffamaa hin jirreef qopheessaa baay'ee waan hin arganneef hin argatamu inshaallah waan hin arganneef jecha wanni akkasii kun dhiphina namoota keenyaa fi seenaa walitti fiduu keessatti shoora ofii danda'e qaba. Egaa haasaa kan koo utuun hin dheeressin amma gara gaafii kootiittan isinii naannaa daawwattoota keenya. Gaafiin kan koo inni duraa jazakallahu khairan baga settinu argamte Ahmadiin Jabal. Gaafiin kan koo inni dura Ahmadiin Jabal kitaaba kana alhamdulillahi rabbil alamin akkuma beekamu jaarraa 15 jalqabee hamma jaarraa 17ffaa keessatti seenaa biyyattii kana keessatti hojjetame ijoo dubbiisii as keessatti walitti funaanee nuun ga'eera alhamdulillahi rabbil alamin. Bu'aa bayii inni qabu tabba gaara ardii qotuu inni qabu rabbumaaf nama kitaaba kana barreessee fi namoota kitaaba barreessuuf gala. Egaa amma gara gaafii kootti yennaan isaanii deebi'u seenaadhuma jechuun maal jechuudha? Seenaadhuma jechuun yeroo seenaadha jennu maal jechuudhaan uummataaf ifa goona inshaallah jazakallahu khairan jalqabne. خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم سينا يجون دمي ساينسي كيسا توكو qorannoo ummata irratti ummanni haala kamiin jira haala kamiin deema hawaasa qorachuu keessatti saayinsii adda addaa jira. Damee hawaasa qorachuu keessaa tokko seenaan of danda'e kan jiru
seenaan waan inni qoratu waan kaleessa dabarfate waan kaleessa ta'e deemee waan kaleessa argame keessatti dudubbitti deebi'ee ragaa adda addaa jiru waan uummanni afaan hin dubbatu waan barreeffamee lafa jiru kaleessa maaltu ta'e kaleessa maaltu argame kaleessa maaltu dabarfate kan jedhu haqiiqaa isa baruudha qorannoo gaggeeffamu jechuudha. Kanarraa kaanee seenaa jechuun wanna kaleessa dabarfate wanna ta'e wanna gara fuulduraatti dhufu akkatti barru waan hadha jiru akkatti fahamnu waan kaleessa ta'e haqiiqaa isaa baruudhaaf qorannoo gaggeeffamu jechuudha akka saayinsiitti jechuudha. Jazakallahu khairan. Maashaallah. Seenaa jechuun yoo ka'ee hamtuu kaleessa dabarfates gara fuulduraatti irraa of eeggachuudhaaf kanaaf nama jazakallahu khairan. Islaamummaan gahee seenaa keessatti waa'ee seenaa keessatti maal jedha walitti dhufeenyi isaa booddee haasofnu iyyuu Islaamummaan waa'ee seenaatiin maal jedhee jira seenaa fi Islaamummaa yeroo walitti finnee ija sanaan ilaallu. خير إن شاء الله أولا إسلام ما كيستي سينان بك قدا قبا قرآن يرو إلالو قرآن كيستي ولكات كان إهاتو يوكان هرك سدر هركتوك واي سينا دبتا واي سينا كليس دبر فتكيسا رسولوني أددا حالك من دبر فتاني حالك من دعوات تراني نموني ور مشركا را ور كافر را موتمان أددا دبر فتي مال تري كنجد قرآن كيستي سينا دبتا واي موسى رباي ستكاس واي نبي إبراهيم ستفيد واي فرعون فدا واي قارون فدا واي ورا أمة أددا فدا أمني خيري وجتو مال تأي مال أرجت كاتمان سا كنجرو فدا أمني مو شريدة لجو مال تكون من كنجرو بلينام فدا سينان قرآن كيست بلينان دبت ميجرا سينا كان كيست فكينا في ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالجري وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك سينا أمة رسولوت درا كان هند كان ستهمنو سينا هما فايدة ساس ولين هما يجولا ما نثبت به فؤادك قلبينك أمنتا إسلام مارد أكن جباتي قد أبتوف سينا كان ستمنا يد بكا دارت سينا كاسا سينا نبي يوسف دبتا أخيرا رتي nama fahamii qabu nama waa baratu seenaa kana keessatti barumsa jira jedha bakka adda addaatti seenaa baay'ee dubbata hadiisa keessattis rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam kaana rajulun min qablikum min bani israa'il jedhanii haasaa tokko fidu seenaa tokko namichi kun seenaa israa'il bani ummata israa'il keessa nama akkasii ture khayri kana dalagee kana qunname sharri kana ta'e haala kanaan jedhanii waan kaleessa dabarfate keessaa fidanii ummata har'a jiru barsiisu jechuudha hadiisa keessas seenaa baay'ee jira hadiisa keessatti namni tokko akkana ta'e fakkeenyaaf namichi tokko nama 99 ajjeesa jedhanii rasuulli hadiisaan dubbatu seenaa saal hadiisa keessatti ilaaltu namichi kun eessa kaana rajulun min qablikum wanna kaleessa dabarfateerraa har'a barumsa akka ta'uuf afaan isaaniitiin waan nutti himameef seenaan sun seenaa haqiiqa ta'uu barree seenaan sun faayidaa waan qabuuf nutti himamaa jira jechuudha waa'ee ashaabul kaaf dubbata rabbi waa'ee ummata seenaa keessatti dabarfatan hunda kaasee maani sababni isaa kanarraa barumsa akka argattanu jedha achin kaasee seenaa rasuula siiraa qara'aa jirra hayatu zahabaa qara'aa jirra achin booda warra dhufanii seenaa barar maaliif amantaa islaamummaa ibnu hisaaq akka lakkoofsa awurooppaatti 772 irratti ummata dhufu seenaan kun barreeffamuu ka'amuu qaba jedhee siiratu rasuul jedhee siiraa isaanii kaa'e achin booda ulamaan hundi kaa'aa jira maaliif qur'aana keessatti wan alimoota dur dabarfatan nabiyyoota dur dabarfatan ummata mu'minaa ergasii dabarfate bal'inaan kaase sana booda rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam otoo isaan jiranuu namoota dabarfatan hunda kaasanii barumsanuu kennaniiru achiin booda waan dhufe akka barannuu seenaan islaama keessatti bakka qabatee siiraas qara'aa jirra walitti dhufeenya inni qabu keessaayyee awwala hadiisa dura maal dura seenaatu barreeffame wannu ilmi dhumtaa wala jalqaba barreeffame seenaa walitti dhufeenya islaamaa fi seenaan qabu jabeessuudhaafi maaliif tokkoffaa namni tokko yoo seenaa rasuulaa barate sallallahu alaihi wasallam siiraa isaanii yoo haqiiqaatti barate da'awaan kun eessarraa ka'anii eessa deemanii tafsiira guutuu qaraate sirriitti fahamuu dhabuun hin mala maaliif rasuulli jireenyi isaanii akkana yoo jette da'awaa irratti maal
afaaniin waa tokko dubbachuu jira hojiidhaan mul'isuu jira ala mul'isan maaltu qunnameen kana hundi walitti suphamee seenaa keessatti argita jechuudha akka ati ija rasuula argitu akka ati isaan irraa bartee seenaa keessa waa danuun barumsi jira jechuudha kanaafuu seenaa irratti xiyyeeffannaan godhama taarika irratti xiyyeeffannaan godhama haala kanas siiraa isaanii bal'inaan barsiisuu irratti xiyyeeffannaan godhama sahabaanis rasuulli akkam turan jedhanii gaafataa turan akkam turanii keessatti seenaa jira barumsa jira hadiisa jira fiqh jira wadanoo keessa jira jechuudha haqiiqaan moo yolaalle wanni kaleessa dabarfate seenaadha wanni ta'e dabarfate hundi waan seenaa ta'e achi keessa hundinuu jira jechuudha maashaallah seenaan tokko gocha raawwatame seenaan gocha hojjetame seenaan eessatti hojjetame seenaan eenyutu hojjete seenaan yeroo jennu achi keessatti of barbaaduudhaa fi akkuma Ustaaz Ahmad Jabal jedhe daawwattoota keenya seenaanoo maaliif barbaachise fakkeenyaaf seenaan dubbachuun nama hubachiisus haa ta'u barreeffamaan kaa'us haa ta'u akkuma kunuwatu kitaaba adda addaa irratti barreessite kitaabni kun qophii lamaffaan qophaa'eera. Dhumaa jira qophaa'aa jechuu wayii asirratti ergaa wayii dhageenyatu agarree turre. Dhumaa jira inshaallah. Inshaallah rabbis na gargaara. Seenaan maaliif barbaachise? Seenaan maaliif barbaachise? Barreessuun maaliif barbaachise? Uummata hubachiisuun gaheen seenaan kun qabu ilmoo namaatiif hunduma ilmaan namaatiif maali? Inshaallah seenaan faayidaan isaa baay'eedha. tokkoffaa ayaan quraana sila kaasee wakullan naqussu alayka min anbaa'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka jedha. amantaa islaamaa keessatti akka ati sabaata argattu akka ati istiqaama argattu akka ati jabaattee dhaabbattu seenaa kana sitti himne jedha namni tokko ala seenaa qara'ee ala seenaa dubbise ala seenaa qoratu kaleessa maaltu dabarfate maaltu akkan bakka amma jiru kanatti argamu maaltu sababa ta'e irraa barta namni hundinuu kaan gahee guddaa kan qaqqabe jira kaan mu sanaa gadi kan jiru jira maaltu biyyi kun akka biyyatti ta'u ummanni muslimaa akka ummata muslimaatti ta'u akka dhuunfaattis maanni sababni akkan har'a bakka argame kanatti akkan argamu kan godhe maanni kan jedhu irratti deebiin isaa seenaa keessa jira tokkoffaa lammaffaa yoo seenaa baratte namni tokko fakkeenyaaf tokko ilmoon tokko abbaa isaa beeka eenyummaa jaraa beeka seenaa jaraa beeka namni tokko immoo abbaa ofii hin beeku eessa akka dhufan hin beeku gosa jaraa hin beeku waa tokko hin beeku namichi kun eenyummaa ofii irratti informationii guutuun qabu wanni beekumsi inni qabu gabaabaadha eenyummaa ofii irratti an akkana jedhee dubbachuu hin danda'u ofumaa isaatu hin beeku namni biraa isaa baruu miti ofumaa isaatu eenyu akka ta'e sirriitti hin beeku waa'ee nama eegaa ma abbaarra barta ofumaa an eenyuuni jechuun nama eegaa jira jechuudha ani barinafuun kanaafu maatii jira maatiin keessaa dhufan islaamummaa keessa yoom seenan islaamummaan akkamitti an dhufee muslima ta'e kamittan bakka kanatti argame eegan of bareen booda wanna jiru qofatu hin ta'in sanaan duras an hawarraan kaane yookaan lafarraa ana qofarraan jalqabne nama baay'eetu waa meeqa ta'e as argame an islaama ta'e islaamummaan kun haala amma jiru kanaan eenyu natti kenne eenyu kana hunda keessa deemne kan jedhamu daawwattoota keenya inshaallah boqonnaa booddee isinitti deebina nurraan fagaatina nu eeggadhaa isinii gaadhanna rabbi bihismi galaala nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu jaalaa risala rasula facasa jenyu marabenu kenne amma dandenyu khairirra funanne ummata nagenyu wangochu dandenyu difne birantenyu karanitin dini khaddamu dandenyu bari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh deebine daawwattoota keenya bakki nuti boqonnaa keenya dura irraa kaane seenaan maaliif barbaachise eega wanni tokko namni tokko maaliif akka barbaachise wayee hin beekin waan tokko barbaaduu hin danda'u kanaaf inshallah mee seenaan maaliif barbaachise dubbii duraatii wal qabsiifte barreessuun nama hubachiisuun nama barsiisuun seenaa akka barbaadamu gochuun maaliif barbaachise mee itti qofteetii uummata keenya bismillahir rahmanir rahim faayidaan seenaa baay'eedha irraa dubbataa jirra seenaa jechuun akkuma sila dubbanne seenaan faayidaan isaa tokkoffaa of baruudhaaf nu gargaara of baruun kuni an bakka har'a jirutti akkamittan argame biyyi kun biyyi keenya Itoophiyaan as akkamitti argamte biyyi biraa akkana jira isiin akkamitti akkas taate kana kan baruu seenaa raayyi namni tokko yoo of bare gara fuulduraatti gara makka deemu barra eenyummaa isaa diinal islaamiin akka muslimaatti amantaa kana qabannee jirra amantaan kun akka
as nutti gahutti eenyutu gahee taphate eenyutu gumaacha adda addaa argamsiise maaltu dabarfate kan jedhu kana nama amantaa kana eeguu irratti nama meeqatu waan meeqa ta'e dabarfate irraa barra lammaffaa akka ummata muslimaatti hawaasni kun akka ummata Itoophiyaattis kaleessa abbootiin keenya akaakayyuun keenya sochii godhaniiru amantaa laalchise waa'ee biyyaa laalchise waa'ee jiru keessattis haa ta'u wanni jarri dalagan keessa dogoggora jarri dalagan ani irraa hadha barumsa argadha. Yoo dogoggore ani immoo sana baree waan gaarii hojjete irraa barumsa arganna yoo dogoggores akka dogoggoro sana keessa nun buune wanni irraa banannu kana hanbiraa ummata biyya tokko yoo laalte ummata kana kan walitti qabsiisu seenaa malee wanni biraan jiru fakkeenyaaf ummanni Itoophiyaa hundinuu yoo seenaa Itoophiyaa waa tokko waliin barre information hin qabaanne hin qoranne hin dubbifne ittiin himamne maal ta'a jechuudha nama adda addaa taane jechuudha wannumti walitti nuu qabee jiru akka biyyaatti seenaa kaleessa dabarfatee yaadni keenya tokko walitti dhihaatee walii gallee deemuus kan dandeenyu wanni kaleessa jiru yoo barreesse jechuudha kaleessa abbootiin keenya akkana ta'anii haala kanaan socho'anii jechuu irratti faayidaa guddaa qaba seenaan wadanuu nama barsiisa barumsa seenaa keessaa Lamartine namni jedhamu falasfaan tokko maal jedhe history teaches everything including the future jedhe seenaan waa hunda barsiisa waan gara fuulduraa dhufu wajjiniin jedhe maaliif kaleessa waan ta'e yoo barre har'a maaliif as argamne barra waan kaleessaarraa waan har'aarraa kaane boru maal ta'e dhufaa kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha informationii sochiin amma jiru kun gara kam deemaaraa kan jedhu nu mul'isa seenaa namoonni to'achuu danda'an yookaan seenaa harka ofii namoonni galfachuu danda'an ummatatti waan jarri barbaadan himu namnis maalirraa ka'ee yaada warri siyaasaas haa ta'u warri hawaasaas haa ta'u waan biyya kanaa yaada kana eessaa fuudhanii qabaatan seenaa biyya kanaa waan dubbisan irraa waan itti himame irraa waan mana barumsaatti baratan irraa yaadni kun kanarraa ka'a jechuudha yoo seenaa dhabde maalirraa kaatee socho'uu dandeessa kanaafuu dirqama jechuudha quraana keessatti waa'ee nabii adda addaa rabbiin ala dubbatu ana qofaa miti daawwanna kanarra kan jiru namoonni baay'een akka koo sochii socho'anii wanni jara qunnamee wanni anatti dhufe haaraa miti wannuma jara qaqqabinna qaqqabe kan jedhu kana bal'inaan irraa barra jechuudha seenaa kanarraa faayidaan isaa hedduudha gabaabina ibra wanni irraa hubatuu fi amma seenaa kaleessa wanti nuti arra seenaa irra argame keessattis wanni nuti seenaa dukkaneessaa seenaa godaannisa qabutu jira seenaa godaannisa qabu yoo hojjetamee jiraate gara fuulduraatti godaannifni sun akka inni lammaffaa bakka godaannisa duraanuu jiru irratti dhimma deessine taasisuudhaa fi godaannisaanii wal dhaanamu lakkee akka biraatti okay jazaakallahu khairan damee seenaa keessatti hanga yoonaa maaltu hojjetamee jira biyyattii kana keessatti damee seenaa keessatti musliimoota seenaa musliimoota Itoophiyaa tiin yoo wal qabannee jennu biyyattii kana keessatti biyya keenya kana keessatti ga'ee maaliitu iyyuu gumaachamee jira Okay, inshallah. Asirratti wanni dubbataaru maaltu hojjetameedha seenaa kana barreessuu irratti kaa'uu barreessuu irratti amma maaltu ta'ee gocha ta'ee miti naagaleera maaltu ga'ee kanatti maaltu gumaachamee ture amma namni seenaadha yeroo jedhu fakkeenyaaf amma jira dhakaa falatee dhakaa irratti barruu kaa'ee seenaadha madda seenaati bara isaatti barreeffamee jira inni sun ga'ee keessaa tokko ga'ee sana keessaa tokko amma taarika Itoophiyaa keessatti taarikni Islaamaatiin wal qabatee jechuudha taarika Islaamaatiin wal qabatee maaltu hojjetamee jira barreeffama waan isaa ta'u maaltu argamee jira maaltu kaa'amee jira dokumentii godhamee maaltu lafa jira maaltu gumaachamee jira awalan seenaa barreeffame sila kan dubbanne Ibnu Hisaaq Siiratul Rasuul jedhee kitaabanni kaa'u keessatti Rasul seenaa Rasulaa yeroo dubbatamu taarika isaanii yeroo dubbatamu waan Itoophiyaadhaan waan biyya kanaa wal qabatu waan hijraadhaan wal qabatu achi keessa kaa'amee jira Jimboodas kan afaan Arabaatiin namoonni biyya alaa barreeffan dubbataa jira Jimboodas Ibnu Hishaam Siiratul Rasuul kan jedhamu ammas kitaaba barreesse keessas jira Tabariinis taarika Rasuul wal Muluk kan jedhe kitaaba kaa'e keessattis waa Itoophiyaa dubbatee jira akkasumas hadiisa adda addaa keessa dubbattus seenaan kun karaa sanaatiinis inuma dhufa sanaan alas yeroo as dhihannu Ibnu Khalduun seenaa Yaman yeroo dubbatu warri muslimni Itoophiyaa waan jarra hojjetan kaa'ee jira
achiin boodas namoonni adda addaa kan akka ga'ee gumii musliimoonni taphatan keessaa awwalan kitaabatti haala kitaabaatiin kan kaa'ee yaada kanarratti socho'e keessaa tokko al-Umariidha. Al-Umarii namni jedhamu barreessaa biyya Misriiti, biyya Gibxii nama ta'e kitaaba baay'ee barreessee jira. Kitaabni sun Masalik al-Absaar fi Mamalik al-Amsaar kan jedhamu kitaaba kana keessatti Itoophiyaa keessatti mootoliin adda addaa mootummaan Islaamaa biyya kana keessatti akka jiru Musliim Sulxaanii jedhamee kan barreeffamu waa'ee seenaa jaraa maqaa jaraa eenyummaa jaraa akka jiru bal'inaan isatu awwala kaa'e. Kana booda hijiraa akka lakkoofsa hijiraatti 836tti hajji namni dhaqan al-Maqriizii jennaan nama Misriiti. Hajji irratti warra hajjaajoota Itoophiyaa irraa dhufanii fi namoota hajjaajoota adda addaa seenaa Itoophiyaa irraa maal beektan jedhee interview godhee fi kitaaba kaa'ee jira. Al-Ilmaan bi akbaari man bi ardil Habashaa min muluukil Islaam kan jettu seenaa Habashaa keessatti mootiilee musliimaa kan biyya bulchaa jiran jedhee seenaa jaraa kitaaba xiqqaa kaa'ee jira. Ahmed Al-Qashqandi Subhul Aashaa kan jedhu kitaaba kaa'ee jira. Kitaaba sana keessatti seenaa Itoophiyaa dubbata waa'ee musliimaati kan wal qabatu. Akkasumas Arab Faqih namni jedhamee beekamu seenaa Imaamu Ahmed ibn Ibrahim Al-Gaazii kan Ahmed Giraan jedhanii yeroo baay'ee kan beekamu seenaa isaa rahimahullah seenaa isaa bal'inaan wajjin hin deeme waan sochii isaa hundumaa kitaabatti kaa'ee jira. Sana boodas Arabiffaadhaan jaarraa 17ffaa keessatti ambaasaadara Yemanii ta'ee kan biyya kana dhufee Atsee Faasiledas bira Ahmed Al-Haymi nama jedhamu jira. Siiratul Habashaa jedhee kitaaba kaa'ee jira. Sochii deemsan Yemen irraa ka'ee Habashaa yookaan Itoophiyaa dhufee waan argee walitti kaa'ee jira. Akkasumas afaan adda addaatiin afaan Ingiliffaarraa kaasee afaan Xaaliyaaniitiin afaan adda addaatiin wanni barreeffamee jira. Biyya keessa yoo dhufnu Arabiffaarratti akka nama biyya alaarraa jechuukooti Arabiffaarratti Sadiq Bashaa namni jedhamu Rihlatul Habashaa jedhee Sultaan Abdul Hamid Sultaanni Ottoman Empire Usmaaniyyoch Turkii irratti khaliifaa kan ture jechuudha. Mootummaa Usmaaniyyaa keessatti ergamaan Sadiq Bashaan biyya kana dhufee waan argirraa Rihlatul Habashaa jedhee kitaaba kaa'ee jira. Kitaabni sunis maxxanfamee jira jechuudha. Biyya keessattis yoo ilaalle namoonni adda addaa uummata biyyaatiin waan barreeffame uummata biyyanaatiin Islaamni waa'ee isaanii amma wana uummata agartanii biyya alaatii kan barreessan ammas immoo akkasumas lugaa yookaanis afaan biyya alaatiin yookaan afaan Arabiffaatiin afaanuma keenya ta'uu wajjiniin garuu afaan Arabiffaatiin isa ta'u afaan biraatiin isa ta'u ga'ee biyyattii kana keessatti namni barreesse hin jiru dhaloota biyyaa keessaa lammii biyyaa keessaa namni barreesse hin jiru yoo jiraate hammamtu jira baay'inaan yoo argame eessatti argama. Kitaaba keessatti yeroo ilaallu irra guddaan kitaabaan barreeffame Arabiffaadhaan barreeffame biyya kana keessatti kan barreessaa turan sheekota Arabiffaa danda'u kaan immoo afaan Arabaatiin afaan adda addaatiin ajamii kan jedhamu fakkeenyaaf qubeen Arabiidha afaan ittiin barreeffame Amaariffaadha. Akkasumas Arabiidhaan qubeen Orobiffaa kan ittiin barreeffame haala kanaan haala ajamiitiin afaan Hadareetiin barreeffame qubeen Arabiidha haala kanaan barreeffamni adda addaa kaa'amee jira. Sanamummaa irraa dirasiitu kanaatiin shi'irii wanta adda addaa kanaatiin jira. Kana keessatti akka sheekotni muftii Daawud fa'aa yoo ilaalle kitaaba adda addaa kaa'uudhaan yaalanii jiru. Kitaaba sana keessaa tokko kitaaba seenaa adda addaa ilaalla. Akkasumas Sheekh Muhammad Sa'id Yahyaa namni jedhamu alima Gondarii Atsee Yohaannis yeroo inni muslima fixu sana keessatti waan ijaan argan kitaaba kaa'anii jiru. Dhaqatanii nama Suudaanii dhaqee karaa irratti waan qunname hunda kitaabaan nama kaa'ee jiru jira. Akkasumas mootiilee adda addaa keessatti faffaca'ee kitaabni kun abbaa dhabee waan jiruuf akka qorannootti sirriitti qoratamee akka kitaabaattis maxxanfamee uummataa hin qaqqabne kitaabni hedduun laayibraarii adda addaa keessa faffaca'ee jira. Kaan immoo ilmaan sheekotaa jira bakka adda addaa faffaca'ee taa'uudhaan wanni kun sirriitti qoratamee hin baane. Fakkeenyaaf kitaaba tokko irratti dhiyeenya kan hin argimanne afaan Oromootiin barreessuu irratti Abbaa Jifaar wanni isaan yaalaa turantu jira. Nama Cheerulii jedhamtu akka lakkoofsa Awurooppaatti 1927 irraa amma 33 naannoo Jimmaa deddeebi'aa ture. Kitaaba afaan Xaaliyaaniitiin barreesse tokko irratti maal jedha sheekota ajajaa kakaasaa turan barreessaa qubee Arabiitiin
afaan oromootiin barreessaati waan durii kana kaka'aa jechuurratti yaaliin akka godhamaa jire kitaaba san irratti dubbata Charuliini. Akkasumas Abbaa Joobiris taarika Oromoo naannoo Jimmaa Muslimaa seera kaa'uudha barreessuudha yaalanii jiru jechuudha. Amma keessattuu Yuunivarsiitiin Finfinnee Fiiloloojiin qismiin Fiiloloojii kun wanna kanarratti xiyyeeffannaa guddaa godhee waan hojjetaa jiruuf reefuma baramaa jira. Ergasii namni yoo jiraatellee reefuma garagalchuu jalqabe. Reefuma qoratamaa waan jiruuf hedduutu argamaa jira. Akka kitaabaatti garuu maxxanfamee kan uummataa qaqqabe muraasuma jechuudha. Maaliif akka kitaabaatti maxxanfamuu dhabe? Abbaayyiin hin qabne moo? Wanni kun tokkoffaa abbaan qaba. Akkuma Musliima Itoophiyaatti sochii dhumtu jiru seenaas haa ta'u maal abbaa dhabee jira irra guddaan isaa. Lammaffaa namoonni biyya alaa fakkeenyaaf kitaaba gara 25 maaltu uummataa fi seenaa gargar fageesse? Gargar fageessuu keessatti wanni jiru tokkoffaa seenaadhuma beekuu dhabuun wanni kun faayidaan qabu jedhanii tuffachuufidha. Lammaffaa keessattuu sheekonni Islaamaa sheekonni durii sochii guddaa godhanii jiru. Diinii barsiisuu irratti gariin utuun beekin fa'i waan hojjetu qaba asirratti humtan jedhee fi gaaf tokko biyya Itoophiyaa keessatti beer beerasab jedhanii dhiyeessani. Beer beerasab dhiyeessanii televizyiidhaan argee aadaa keenya jedhee uummanni qabeenaa waan jaartii dullatti wayitiyyuu beer beerasab ta'u kaay yookaanis immoo bakka bu'aa sabaaf sablammootaa jedhamee kan dhiyaate achirratti akka mallattoo biyyattii akka mallattoo sanyii gosa sanaatti wanti isaan fudhatanii dhiyaatanii luuyii quraanaati. Luuyii quraanaa kana barreeffama quraanaa harfii quraanaa suuraan faatihaa irratti barreeffame yoo farqaa qabu luuyiin kun dheeraadha. Isaan suni taarika jedhaniiti miti kan isaan fudhatanii ba'anii fi maali mallattoo isaaniiti jedhaniitu fudhatanii ba'an. Ani garuu achirraa wayiin hubadhe akka amantiin ofuma isaatiifuu aadaa ta'e ture. Amantummaanuu aadaadha. Siigaltee amantuma aadaa sana godhate uffannaa aadaa godhatee siigalee akkama naannoo garii keessatti amantiidhumaan alatti aadaan Islaamaa biyya irratti akkama haguuggannaa biyya Tigraay keessatti haguuggannaa Islaamaa keessa jara irratti hafe haguuggannaa Islaamaa keessa achi hafe. Ba'uun danda'u dafee gadi dhiisu jarri akka aadaatti qabatanii haa jiraatan malee jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya inshaallah egaa sagantaan keenya seenaan waan inni ta'ee fi seenaan ga'ee inni qabuu fi maaliif ta'uu dhabeef maaliif ta'ee jira nuti jedhaa dhufnee as geenye waa'ee barreeffamaa ilaalchisee waan adda addaa ibsan nuu kenne egaa inshaallah arraaf sagantaa keenya asitti xumurannaa sagantaa itti aanu irratti inshaallah mata duree addaa eenyu siin Itoophiyaa siin jedhamtu sun eenyu mata duree jedhu qabannee dhiyaannaa hammasuu egaa hanguma nuti achi kennine kana nuu guddifadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. قالنا ربي باسمك لا لا نسرد عنه ملكه سكرانك تجالا رسالة رسول فجاسا دنيو مربينو كني أمو مدن دنيو خير الرافنا نيومتانا جنيو وانغو چودن دنيو ديفني بران دنيو